تفاتي ببزان يا نبينا باقود لما منا يا نبينا بزنة عين وعيون يا نبينا دبي كيسة واني قاف من مبارك يتوجه تنتوك ونما لما والبرة ثاني نعم الجبل اللي نتو مودي الدانو ركبتي تنجلي سندنا يغنتو فوتو سكافة دبت كاس أبشر لين جبو كلا سفاد ركون قبو أغان مجار بودا fallijiru obboleessa koo finfinneedha kan isittani maati. Cufadhu bakka viidiyoo kee cufadhu dirqamas miti namni kuni erguma qaatatti ilaali as jala deebi'eetu lakkoofsa tokko tokko barreeffata nama biraa jireetan gadi buusaa oolan deebisaa waan dubbatu rakkoodha namni beektee nama rakkatetu akkanatti jedha. Wanni ani isin jedhu warra jalli ergeetti siyyitee maalis jettee dadhabdee atu kissiidhaaf qophoofte. Amiin Amiin sagalee sammaa ofirraa qabata. Caqasa waan argitan haasoftanillee homaa rakkoon qabu ani sana naaf rabbitu beeka waan ta'eef ila wanti godhamuu qabu kun wal lama bicha bira jira kun wal bira dhaalaa yeroo gasanii wal qaaqaa jirra telefoona hin waraabdaa jedhaa jiranii cufe isin hin beektani waa'ee wanni telefoona namni wanni godhi maal waraabda waa dabarsaa harta jedhanii rakkoo keessa nama galchuuf hin deeminaa yoo namni isiniif wanni jedhu isiniif galaa kanaaf jedheetiniin sirkii wanti qabadhe malee waan biraatiif hin qabanne yookaan muudii isinirra qabachuu miti kunoo ila kunoo namicha amma watti jedhaara yoo sanillee ani foolii bilbilaa ila kunoo bira jiran bilbila jennaan rakkoo maal jennaan kana jedheem abbaan dhimmaa eenyu akka ta'ee fi lakkoofsa nama isiinu fidee nuu kennaa jedhaa jira kunoo namichi na bira jira namichatti isinii kenna kunoo ila lamman jira isin waan biraa fi muudii biraa isinirra qabachuuf miti sa'aatii meeqa mulu waan muudii isinirra qabadhuuf isin nama daa'imaa miti yookiin anillee nama daa'imaa miti isiniif galaa jiraa miti. Finfinneen abbaa manaa mucayyooti eshi amirkiya haya nu waraaba waan isaan haasa'anii banii aadama jala jirtan nu waraaba waan isaan dubbatan nu waraaba hayyee nuti isin jannabeen nu waraaba caqasa inni laga waraqaa sinaa waraabu waraaba warra jala jirtan. Jara akkanuma hawwachuu bichaa doon taane namicha yoo beektan kallattiidhaan nu qabsiisa. Eshi abbaa mucayyoo dallaala jechaadha wajjin mucayyoon immoo maal taate hubattaniirtanii sirri addaan baastanii akkas waan ta'eef waa hunda addaan baasa mee akkasin laala wacuun homaa bu'aan qabu namni biyyaan baa taa'eetii wakaba manoofu mee hubataa haasa'a. Biasa iddaan baafattan abbaas taasisa. Naa dubbataa jiran dhagaa jiran keessa jiran jedhaaran abbaa keessa jiran jedhaa jiran. Ilaa waan gootan namicha lakkoofsa ammaatti irratti walii jedhin kabiiroti irratti ganni. Hello. Haala si dhagaa jirra. Lakkoofsi qaraayyuu hin dawwalamne jedhaara lakkoofsa abbaa manaa mucayyooti moo obboleessa mucayyoo jettu na irratti walii jedhin sirki ammaa irratti. Irradda wali jedhin keessuma ta'e nela kun asuma jira hin banin naan jedhaara ni bari kun na bira jira wanti isin jettan kana viidiyoo banin naan jedhaa jira ni bar dawwali warra biiroti yalla amma tana dawwali warra biiroti amma eenyuma mucaan amma achi jira warra biiroo bira jira dawwali biiroo Itoophiyaa moo na Saudiidha kan Itoophiyaa mucaan as jiru kan obboleessi mucayyoo moo maali mucayyoo Aboo Habiib Nusoo baajira qabatun qabachiisina Habiib Nusoo baajira Habiib karaa deemaa jira. Komintias jala asii achi camlaaqaatu tokkotu na harca siifan us jedhi sufare camlaaqaa nama saayikooloojiiti akka kee koshkan boreedha. Haala isin nama eenyutaa. Sabboontuu tana galchaame sabboontuu Oromoo galchi saadiqe sabboontuu Oromoo galchi. Dhugaa rabbi wanti nu beeku qabnu. Baaliyyoo. Sa'aatii kanaan oofisnummaan Itoophiyaatti guyyaan iyyuu sandeedhaan sanbata guddaadha jechaadha. Sa'aatii kanaan akkamiin oofisa kamtu banaa jira. Suniyyuu sobaa walumayyuu dhugaa dubbachuudhaaf. Harri sanbata. Harri sanbata isaa muudii. Ani immoo sanbatuma sana tasuma yaadanne garuu namichi akkuma jalqabaa soba jennaa siifan obsii warra komentii as jalaa shinti beetii keessa teessee namaa nyuu taate. Biiroo ni dalaga. Warri dhuunfaa biiroo ni dalaga.
biiroon eegata lagee yeroo haasawiyyuu haasawuma isaarraayyuu waan itti kenni fuune salaamat habiibti dubbadhu karaas dirqama iyyuu malee hin ta'u waan itti kenni kan dhiisee waan biraa haasaa ture. Wanti isin argachaa ture fi ani jechuun ilaakosa biiroo keessaa beektanii namtitti afaan Oromoo beektu achi keessa jira. Mijatti amma isin iyyataa jirtu suni akkuma dhuftee biiroo mana tokko keessatti ji'a takka na fudhatanii ji'a takka na fudhatanii deebanii biiroon nama deebisanii kaza ilaakosa isinii kennuuf isin ergataa ture namtitti afaan Oromoo beektu jecha achi keessa biiroo san keessa jecha birii keessaa qabutti dawwaluuf. Kamati dawwala laftoosa biiroo namtitti biiroo tamitti dawwala. Biiroo asii suudii jecha. Bicaayoo biiroo. Ati bicaayoo dawwal beektu. Biiroo ilaalaan biiroo mee isinitti maalagaa. Muhiitinaa qabadha tokko. Dubbiin si baasa. Mucattiin Oromoodhaa jette. Amma gaafadhe maal jette beektanii? Mucattiin Oromoodhaa boyoo rakkina kiyyatti murattee. Muhiitinaa qabadha tokko. Waan barbaade timti. Qoy mee boyiti qabadhaa Finfinneen dubbachaa jira qoy. Finfinnee maal jettu? Dawwalaafan jira biiroo asitti dawwalaan jira. Ayyee dawwal. Ish. Inkaastu narratti cufti. Amma gara sabboontutti deebina. Sarkiishis ni kennu. Miutii nuu kana koy sabboon. Inkam na bar lakkoofsa bicaayoo nu laattee irti bar Finfinnee dawwallee irra baraadha manaa kee bar lakkoofsa nu kennite. Kan biiroo asii kan biiroo Itoophiyaa sitti kun ankaastu. Sirni Itoophiyaa. Biiroon jira eessa? Itoophiyaa keessa eessa? Itoophiyaa jamoodha. Jamoo? Sifu uggata ka Muniira online nama tokko gabbuusa. Buusi naqe. Sabboontuun bu'in koy sabboontuu waa hedduu gaafan. Sabboontuu waa gaafadhaa mee jarana sabboontuu waa gaafadhaa. Oy, aobsi koy amma sabboontuu mee akkam ture akkam. Muhiitinaa qabadha tokko yeelaw. Ila nanagaa mee mijattiin tuni. Jamiila akkam naguma. Nagaa keetira akkam. Maali islaami cawonoo akkatti islaana jalaa rakkachaa jirti Jamiila maaf zimna jalaa jechaa jirtu sini maaftee maaf naa kennuu hin dandeenye. Jarroo silaa itti cufanii dabaddabaa jiru sinumti warri biiroo asii maaf maftinaa kennuu didda warra biiroo sanatti jarra sitti itti cufanii mica'uu dabaddabaa jiru ani ilaala ani sinirraan bu'u mica'uun kun waa tokko taanan Jamiila maaf na dhaggeeffachuu diddu sini asitti mica'uun kun ila Jamiila iskiriinii shakka iddoo sana Itoophiyaa keessa ba'uu barbaadde miti achi Saudii keessa mica'uun kun bishaan malee minaan malee irriba malee maal malee jedhanii kilaasitti cufanii dabaddabu. Arra isin iddoo kanatti nama radda'uu dadhabdan taada maftee eddanaan kennine ani mica'uun kun akka maal taatu barbaaddanis kana bichaa na beeksisaame. Hello. Isene? Mica'uun kun ikkoo hojjechuu deemte ikkoo har'a kun natti baase ikkoo ikkoo birriitti baase ikkoo har'a kun mica'uun kun ikkoo kana hojiidhaaf deemte malee ikkoo akkana itti deebi'uudhaan miti kan deebite adda mica'uun kun. Finfinnee ana dubbisaa dubbisi jedhee. Mica'uun kun kan baate Jamiila. Ila sini siraata nama dhaggeeffatanii sinoo namni namatti dubbate sin namaan loltu waan taataniif nama dhaggeeffatan nama taraddaatani. Mica'uun kun kan baate hojiidhaaf guddina mataa ishiitiin baate waan ta'eef har'a iddoo sana keessatti wayiin katamaa laaluu baate miti kan akkana iddoo sana deebitu hojiidhaaf baate waan ta'eef amma ammaatti manni hin qayyaramneef manni waan tokko hin qayyaramneef faata tokko ittiin natti hin kennine. Eeshi teekistiin haasaafis keessan silkii. WhatsApp irratti sagalee sii goonan natti dubbachuu didde homaa malsinaa kennuu diddani.
Yoo jarana dhaggeeffachaa jirtu miti hundi keessan. Akkamas gurguratanii ka'anii Yaa jarana mallaqa nyaatanii ka'anii lubbuu namaatti taphatu. yoo dandeessan addaa dhugaa waaqa Finfinnee waa si gaafadha footoo qaallitti footoo qabda. Bilbila siinuu kenni footoo si qabda. niiti footoo ishiin qabu footoon ishiin jiru waasaap irra telegiraamii ishee irra nadhabe barbaadee toon jiru footooni. Dhattee qunnamuu hin dandeessuuni. Dhaqee quyyamuu nan danda'a gini biiroo isaanii hin beeku kan biiroo natti hin agarsiifne guyyaa mica'uun kun barartu guyyaa gaafa sanaa fuudhee dhaabbate. lakkoofsa keessan kenniif yaa ilmaan bineeyyotaa jedheen kenniif lakkoofsa isaan maalan godha gadi baatee abaddu jetti gadi abaatu jetti maaliin baate nan danda'a jennaanoo ergiteemi nan danda'annaanoo ergite akkamittiin baati seeraan deemte paaspoorta qabattee deemte. Duwwaa 989 Ila dua sagal irra naayim. 89 Saddeettamii sagal. 91 Sagaltamii tokko. 81 Saddeettamii tokko. 74 Yaada dhagaa deemne. Eshi Duwwaa sagal irraa himi. Duwwaa 989 91 81 74 Duwwaa asirratti barreessu wayin Inchi citte sagaleen kee. Kata bitee asirratti No, dhagee Finfinnee waan gootu. wayyee Isarra qaqqabiitii keessaan barreessiif. Folos barreessee jira. Duwwaa sagal.